yeroo sanatti kan bakka barbaadin ta'a. Haydar illee tokko fudhateera ati akkam gaadhi moosuma kana wajjin qaraata moorinaan jedhan. Seenaan akkasii sunniin dabree dhagahama. Gaafa dhufu darasoota ijoollee shamarranii yoo xiqqaate nama 200 qabdi nama teessee qaraasiftee jechuudha. Garuma fedhe taphata. Yoo fedhe goree kana seenee taphata yoo fedhe goree kanatti addunyaa faayinaansii jijjiiramaa deemu keessatti filannoon keessan hundi furmaata diinagdee duudhaa keessaniin wal simatu barbaada. Duudhaa keessan bu'uureffatee of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halaal Pay baankii Hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halaal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa. Akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofaree faayinaansiingii muraabahaa Halaal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halaal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halaal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. Egaa daawwattoota keenya amma yeroo irratti argamnu yeroo keessummaa keenyaati. Yeroo keessummaa keenya har'aatiin ammoo keessummaa addaa tokko kan isitti affeeranne. Bifa asin dura baratameen adda bifa ta'een nama lamaadha kan isitti affeeranne. Isaan immoo kan duraarra wanti adda godhu nama lama asin dura affeerree beekna. Garuu kanneen keessummoota keenya kan guyyaa irraa kana wanti adda godhu haadhaa fi ilma ta'uu isaaniiti. Haadhaa fi ilma nama seenaa isin dhaga'uuf yookaan immoo yoo dhageettan akkan itti gammaddan wahii haadhaa fi ilma waliin qaban asitti affeeranne. Inshallah haga sagantaa keenya dhumaatitti akkan waliin turtan affeerraa isin godha gara keessummoota keenyaatitti isin dabarsina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalqaba irratti waan waamicha keenya kabajanii dhuftaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jenna. Daawwattoota keenyaan sagantaa Simboo beektanii amma dura maybe Simboon daawwattanii amma immoo daawwatamaa taatanii dhuftanii jirtan warra daawwatamarra. Carraa kana argachuu baay'ee isinitti illee gammanna jechuudha kanatti. Mee jalqaba wal barnoota dursa mee wal haa barannu. Keessaa eegale. Hangafneen. Eegale. Ishee ani godina Jimmaa aanaa Sigimoo magaalaa Sigimoo irraan dhufee maqaan kan koo Zubee Qaasimiin jedhama. Maashaallah ulfaataa galatooma bareedaa kanaan waamu keessanii fi an maqaan kiyyaa Haydar Nashaan jedhama. Barataadha, darasaadha, daldalaadha si wajjin jedhesi numa ta'a kasi gabaabinaa. Mee naafi sagantaa keenyadhaa kan Simboo keessummaa kanarratti bifa isin duraan baratamneeni haadhaa fi ilma kan asitti affeerre namoonni hedduun immoo gaafa akkana jennu waan baay'ee nurraa eegan waan ta'eef gaafa haadhaa fi ilmi akkanatti istuudiyoo keessatti teessuma tokko irratti akkanatti argamanii maal irraa barachuu deemna seenaa akkamii qaban laata namoonni kunniin seenaa akkamii waan qabaniif asitti affeeramanii keessummaa guyyaa har'aa kana ta'anis jedhallee gaaffii hedduu qabaachuu danda'a inshaallah keessummoota keenya wajjin turtii miidhagaa fi turtii bareedaa kan immoo hawaasni irraa baratu baay'ee hawaasni isaan ni beeka garuu iddoo tokko iddoo isaan hin beeknetti yookaan immoo diiteelii immoo hawaasni gubbaa isaanii beeku keessa isaanii akka beekutti. Waan ammaan dura isaan beekuun alatti waan isaan hin beekne wahii waan hawaasni hin beekne waan hawaasni duubatti quban qabne wahii qabannee dhufneerra. Yeroo baay'ee immoo hawaasa duubatti hawaasaa fi waan dhoksaadhaan dalagamu jira wanta hawaasni guutuun hin beeknetu jira har'a immoo hamma danda'ameen waan hawaasni beeku qabu waan hawaasni immoo irraa baratu qaba jenneetiin yaannu inshaallah turtii miidhagaa taasisna kanaaf. Namni tokko yeroo jabaa ta'u keessattuu namni dhiiraa nama mana keessaa gadi dhiibu wahii jira kan jabaa ta'u. Namni sun ammoo yeroo hedduu hin mul'atu. Namni mana keessaa gadi dhiibu sun yeroo hedduu hin mul'atu. Har'a ammoo namni sun akka mul'atu barbaanneeti. Inshallah seenaa akka warra barannu. Mee isin siif maali? Jalqaba achirraa kaanne. Maashaallah. Jalqaba irratti ummiin anaa fi akkuma nama kamuu haadha. Haadhummaa qofas immoo miti. Akka carraa ta'ee imala daawaa qabnu keessatti imala barnootaa haga yuunivarsiitii keessatti imala aliif baa jennee eegalle keessattis immoo shariikaa taanee wajjin eegallee akkaataa nuti quraana wajjin qara'aa turre
saahiban mataanee nama wajjiniin qaraane madrasaa saahiban taanee gola tokko kan kutaa jaatti wajjiniin baranne ilmi sila sadarkaa muktasaraataa ti wajjiniin taanee shariikaa taanee walii baasaa wajjiniin qaraane kanaaf ummaan anaa fi haadha qofa osoo hin taane jajjabeessituu kaayyoo kiyyaa onnachiiftuu mana keessaa takka akkan abdii muranne abdii mana mursiiftee manaa ganna baaste. Akkan abdii muranne abdii muradhee akkan manaa bahuna goote kanaaf ammallee karaa dhumarra jirra bakka yaannee manaa baane ammallee hin geenye otoo nuti bakka nuti yaannee manaa baane sana hin ga'e karaatti nu waamtanii haa ta'uti bakka sanas numa geenya hanga irra jirruttis immoo isin anaaf waa hundaa jechuu barbaadetani. Dirqama karaan isin baatanillee akkuma jirtu ta'eetiin karaan isin ga'uudintanillee fagoodha. Imallee akiraa fagoodha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isin siif maalidha gaafa jennee si gaafannu akka haadha taate ni beekna garuu akkamiin ibsita kan jedhu kana barbaannetti immoo mi'a gara ummaatti deebina. Inni isiniif maalidhame? Ilmi keessan kun isiniif maalidha? Ilmi kiyya kun egaa akkuma beekamu ilma koo hangafaa. Ilma koo hangafarra illee darbee gwaaddanyaa kooti. Saayibban yeroo kamiin wajjin keessa dabarfadha jechuudha. Akkuma inni jedhu karaa quraanaatii shariikaallee taanu madrasaallee wantootuma garaagaraallee qonnaa garaagaraallee wajjumaan ilaallee kitaaballee walii baafnee walii ilaallee kana jedhu herra immoo egaa ijoolleen silmaa muriinis kanuma hangafatu haadhatti dhiyaata mitiiri. Haadhuma sababa kanaatiin kan ka'uudhaan inni ijoollee koo keessaa muriillee kanatti dhiyoo jiru isaa ilma koo hangafaa akkuma rabbi karaatti nuuf fuudhee du'aa illee nuu kadhataa. Akkan dubartootaaf fakkeenya ta'ee ilmaan guddisuu keessatti waan hundattuu akkan bakka guddaa naa ga'u nan abdadha mucaa kana. Maashaallah. Daawwattoota keenya ammaan dura haadhaa fi ilma saahiba ta'an yookaan immoo haadhaa fi ilma akka saahibaatti waliin guddatan wal guddisaa waliin guddatan haati ilma guddisaa ilmillee haadhaan saahiba ta'ee amma dura abbaa fi ilma akka saahibaatitti waliin barnoota baratanii hanga yuunivarsiitiitti digriititti waliin baratanii namni hedduun beekadhe yaada. Har'a immoo ilmaa fi haadha kan qabannee dhufne waan hedduu jechuun seenichi osoo ittiin seeniin durayyuu dhagahuudhaaf miira addaa takka namatti hora. Mee jalqabbiin keessan isaanirraa hin jalqaba akkaataan isin itti walitti saahibuu dandeettan ilma hangafaatti sirriidha. Ilma hangafaatti dhiyaata ilma hangafaatti haadhaaf abbatti dhiyaata. Akkaataan isin jalqabarraa barumsa waliin seentanii walitti dhiyaatanii maaltu isin kakaase waliin barachuu kanaaf? Haati ilma manuma quraanaa yookaan mana barumsaa geessitee biraa galti malee waliin teettee hin barattu. Akkamitti akka sochii dandeettan meeshaa? Ani yeroo jalqabaatiif gaa ijoollee kana yeroo hunda'u keessatti ofiifaniin argadhe afaan da'e malee addunyaadhaaf gumaachuudha kaayyoon kan kun kan danda'eef jechuudha. Latanii biyyattafuu gandattafuu tun taane addunyaadhaaf jechuudha gumaachaaf ijoollee kana. Akkaataan itti nuti immoo wajjiniin barnoota kana eegallee inni yeroo xiqqoo sana keessaa egaa onnumaanis jira onnee qabaachuunis jira. Kana kanaaf yeroo tokko tokko badee gara manaatti deebi'u jira. Haala isaarraa jechuudha. Immoo kanaaf harka isaa qabeetan fudhadhee sheeka bira dhaqa malee qaxxeeta namatti kennee olii gadi hin jedhu jechuudha. Qaxxeetaan sheeka bira geesse ilaa amaanaa kan kun jedhee itti kennadhaa. Sanarratti nu wajjiniin dhaabannaa mana barumsaattis yoo ta'e bakka qiraatiis yoo ta'e wajjin maatuman dhaqu amma tokko alhamdulillah takkattuu siin waa nama barataa dhufee kanarra yeroo taa'ee ilaalu dubartoonni biyya keenya akkuma yaadatti yeroo fudhadhee ilaalu dubartoonni waa barachuun kuni akka gadaantummaa wayitti ilaalama. Keessumaa naannoo baadiyyaatti kanatti maaliif ani bakka silaa ga'amu kana geenye ilmoo kootiif irree mooraalii ta'aa bira dhaabbadhee barachuudhuma qaba kan jedhu kaayyoon kun keessatti uumame. Egaa ilmaanis da'a wantoonni garaagaraa jira kana gidduu. Kanumaan kaayyoo kootuun immoo irratti jajjabaadheetanii ijoollee koos bakka hangaadhaa bira dhaabbadhee wajjiniin barachuun qabaa. Gaafan jedhu akkuma jedhamu jalqaba quraanaa wajjiniin yeroo salli dura galchullee ani immoo takka toosiin jara qaqqabadha jechuudha dudduubbeedha. Jara qaqqabadhee yeroon eebba keenyaas wajjin qiraatii kana keessatti boodarraa madrasaas gisee gallus kifilii tokko wajjiniin barannaa madrasaas. Tuma haala kana jennu kitaabolee garaagaraas kan masgida irratti qaraanu jira. Eega quraana buusnee jechuudha. Kitaaba usuulaa riyaada buloogaa gara tafsiiraallee jechuudha.
sheekota illee keenya illee gara sheekota jaawaa irraa baranne jechuudha walumaan kan jirru. Walumaan baranne amma barannetti. Kanaaf egaa kanarratti jajjabeessuus nan barbaada. Hamilee ta'uufis nan barbaada. Ilmoo duwwii argadhe tuun taane ilmoo addunyaadhaaf argadhe ta'uu jaraarratti kaayyoo qabadhee rabbiin waa kanaan nu ga'ee ammallee gaa akkuma jedhamu bakka yaadetuun geenye inshaallah gara fuulduraattis kana caalaa dubartoonni illee fakkeenya irraa fudhatanii ilmaan guddisuu keessatti eerumni akka waa barachuu naman dhowwine ilmaan da'uun akka waa barachuu naman dhowwine ilmaan guddisuun akka waa barachuu naman dhowwine hattaa barnoota idileellee jechuudha barnoota idileellee yeroo bakkan eerume sanaa jalqabee amma kutaa 9 bara kana xumureen jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraattis inshaallah fakkeenyuma gaarii wayii taana jedhin argamu yaada. Maashaallah. Mee keessattuu gaafa madrasaa barattanii yookaan barnoota diinaa gaafa barattanii sheekota irratti deematanii kan qaratanii akkaataa nuti hundi keenya beeknutti gaafa qaratiidhaaf gara masjidaa deemnu dubartiin iddootti qaratu qabdi dhiiris iddootti qara'u qaba. Isin immoo sheeka tokko biratti qaratan. Haalli kun akkamiin isin mijate yookaan immoo namoonni tokko kan isin hin beekin maybe yeroo qaraatiidhaaf deemtan dubartiin garas deemaa dhiiris garas deemaa jiraachuu illee ni mala. Waan kan akkamitti dabarsitan isin wajji qaratan wajji teettanii qaratan waan ta'eef jechuudha. Yeroo quraanaa illee jira gaa namni tokko silumaayyuu yoo maalillee nan ga'a jettan kaayyoo sana nan ga'a jechuufi mudannoo muuxannoo karaa kaatti nama gufachiisu ilaaluu dhiisuu dhagaa. Ijoollee keessa taa'een baradhaa maalee dubartoonni jedhanu jiru. An koo quraana kaayyoon koo quraana waan ta'eef eessayyuu muka dhakaaras taa'ee barachuudha. Ijoollee wajjin saffii qabannee tartiibaan qaraasisu sheekni fuulduree kana jiru ijoolleen tasallafuu yeroo sana saatiin keenyaaf kan isaanii immoo sheekni koo sun yeroo ammaa kana biyya laa jirulleedha. Sheekni sun akka gaarii laacha gaarii nu qabu nusi nu jajjabeessu akka nu dubbeetti afnu barbaadan. Ijoolleen ganama saatii 11 masgida geesseenin galee subii salaatee qursii jaraa hojjedhee dhaqa jechuudha. Ijoolleen immoo amma itti dhaqanii taraa qabatu sababa jarri ganama kanaan dhaqanu saffii qabatanii akka duraa boodaatiin qara'ama. Amma itti firaashii bubbucuu wayitu jirti kan meetira tokko wayi achi 2-3 sibite achi keessa buuseen amma sheekni masgida dhufanutti jechuudha. Saffii kana qabatanii ijoolleen kun taa'u sana booddee gaa gizee jara qursii jaraa geessu anis egaa achi taa'ee amma jarri qursii nyaatanutti keenya sagantaa achirratti nu baasanii saleedaa irratti nu barsiisu. Kanaan booda tarree qabannee deemna jechuudha. Ijoollee kan taa'ee natti hin dhaga'amu, qottoorroon taa'ee natti hin dhaga'amu, kaayyoon barnoota sana quraana sana xumuruudha waan ta'eef. Halkanillee guyyaallee waa'eedhuma eessa dhaqillee bakka kan quraanichuma xumuruudha kaayyoon. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti illee alhamdulillah. Sirriitti naa galee nan dhiifnee duraanis illee takkaa baradheeyyuun beeku hawwii isaa qaba malee bakka irratti biran geenye. Alhamdulillah rabbiin immoo biraan naga'ee yeruma gabaabaa keessatti rabbiin konaa kenne alhamdulillah haala kanaan baranne. Waan guddaadha. Seenaa guddaadha. Barnoota guddaadha. Waan akkaan namni barnoota irraa fudhatu garaamaan deebi'a. Mee haadha kee waliin yeroo mana barumsaa deemtu yeroo haadha kee waliin mana quraanaa deemtu maaltu sitti dhagahama? Ijoolleen saahiba waliin deemanii hiriyyaa isaanii waliin deemanii waan ajaa'ibu keessa yeroo mana barumsaatitti manni barumsaa maatii fidaanuun jedhu gaari'ee yookaan yoo balleessine maatii fidaanuun jedhu gaaf maatiin keenya harka nu qabateetiin mana barumsaa dhufu hin qaanfanne. Ati ammoo wal hiruu deemtee harka wal qabatanii deemtee waliin baratte maaltu sitti dhagahama? Maashaallah. Haqiqatti yeroo ummaanii waliin mana barumsaa deemnu yeroo keessattuu mana qaraatii jechuudha mana barumsaa sun taane yeroo madrasaa fi bakka qaraatii deemnu akkaataanii sila subhee ana obboleeyyan koo jala qulisuudhaaf jiran sa'aatii 11tti bakka qaraatiitiin nu geesse manatti deemnu. Sa'a 11 salaata subhii dura jechuudha. Maaliif barattoonnis baay'eedha waan ta'eef sa'aatii 11tti yeroo halkan kaanee taraa qabannee quraana qaangate qaraa eegganna yeroo sana isaan immoo qursii fuudhanii naannoo sa'aatii 1 walakkaatti immoo dhufu bakka qaraatii jara manaa nyaachisanii kaanii jechuudha. Jiru abbaan keenyas jiru maatiin jiru waan ta'eef manas ijoollee warra daa'imman warra manaatii kennanii dhufu nuti qursii amma nuti qursii nyaannutti immoo qara'u jarri yeroo sana amma sheekni immoo qursii nu nyaachisutti jechuudha. San booda sa'aatii 2 walakkaa booda karaa yoo barumsi ganama ta'e ganama sana deemnaa yoo barumsi guyyaa ta'e silaa qaraatiitti fufnaa haala kanaan ganama yeroo wajjin dhaqnu egaa yeroo sanatti onnannaan manatti dhaga'ama jajjabinuu manatti dhaga'ama yeroo karaa kana deemnu yeroo
wajjiniin deemnu wanti nutti dhaga'amu kamuu kutannoo murannoo jajjabinuma wanti natti maadeemtus jechuudha. Yeroo karaa kanattis waan nama mudatu alhamdulillah akaadaamiis ta'ee karaa barnoota shari'aatiinis ta'ee yeroon itti toophisiidhaa bahees danuu yaadadhu hanga yuunivarsiitiis jechuudha. Akaadaamis shari'aas namoota jiru keessaa amma nama baradhee toophisiidhaa mun itti bahees waan ayyaadu natti fakkaatu. Kanaaf anis onnannoon ayi wajjiniin deemaa jira baadhetan. Mashaallah. Mee yeroo isin haadhaaf ilma taataniitiin barnootaaf wal qabattanii nyaatan san hawaasa keessan keessatti hawaasa isin keessa jiraatan keessatti waan addaati kun yaanni hawaasa irraa gara keessan dhufu keessattuu immoo haati yeroo baay'ee akkuma duratti naaf jedhe ilma isii gara mana barumsaa ergiteetiin gara haajaa biraa deebiti garuu immoo ummaan tan teessi qabatteetiin mana barumsaa deemte achumatti wajjin baratte. Uummanni koomantii akkamiis ni kennaa ture yeroo san uummata irraa waan akkamiitiin yaada akkamiitu isinitti dhufa? Maashaallah. Wallahi gaaffii ajaa'ibaati. Kallattiin ittiin yaadni garaagaraa dhufuun jiraata. Amma dubartoonni yeroo jarri cimanii gara qaraatiitti ciman yeroo tokko tokko koomentiin hawaasa irraa dhufuun jiraata. Haa ta'u ta'e yeroo sanatti koomentiin umriin kan keessummeessuun geenye. Umriin kan yeroo sanatti koomentii alaa kana baay'ee dhaga'uu umrii ittiin geenye wayii ture jechuudha. Kana mara ilmi halqaa wantoota garaagaraa erga darasummaa baheen baallee gahummaa kiyyaafu umriin dargaggummaa kan argu jalqaba erga darasummaa baheeti. Sana sitti yeroo sanatti koomentii hawaasaa irra hedduu wanta dhagaa jiru. Maybe si bira gahuu yoo baate ijoollummaa waan si jiruu fi hawaasni direct sitti illee waa koomentii wayii kennuu dhabuu danda'a. Maybe ummaa teetitti ilmaan biraa mana jiranii kaan waliin deemtee barachuun itti gaafatamummaa maatis jira. Maybe sirra gahuu baatu koomentii suni ummaa irra gahuu danda'a. Wanti jiru jira hawaasa keessaa yaadni isinitti dhufu. Yaada gaariis ta'e yaada badaas ta'e hawaasni waan hin baratamin tokko keessatti hawaasni kenna waan hin baratamin tokko sammuu isaa fudhachuun itti ulfaata. Silaa kun akka islaamummaatti waan baratamaadha. Sababni isaas imaamonni gurguddaan ulamaa'onni akka imaam Ahmad akka imaam Muslim hundi isaaniitu haadhatu gadi baase. Haadhatu addunyaaf kenne. Silaa akka seeraatitti akka seenaatitti sirriidha. Garuu hawaasa keenya keessatti aadaa dagatamte shari'aa dagatamte wahiiti yaanni isinitti dhufe jira. Egaa yeroo baay'ee wayyaanni garaagaraa jira kan bakkee taasifamullee jira irra baasanii nutti murraa bakkee dhaasaa bakkooti fa'aa himnaa waan yaada danuu dhaga'a garuu waan kaayyoo sana kaayyoo koo bakka hin ga'uudha reef taa'ee natti mul'ata reef taa'ee xiixalaayyuu malee yeroo sanaaf an bakkuma jedhe ga'uu ilmaa kan koo geessisuuran jira yaanni jijjiiru immoo kan dubartoota keenyaatti gaa akkuma sila dubbanne waa barachuun kun quraanallee qaraanii baatanii deemuu illee itti badaatti ulfaata jechuudha akka waan wayillaas wayitti ilaalu. Kanaaf yeroo sana keessa haalli jiru wantoota jarri jedhanu gatteessee ilmaanii guddiftuu gatteessee maaliin taatu isinii amma yoomitti karaa kana deemu eessa ga'aniiru kan jedhullee ni jira jechuudha. Eessa geessaniitu garuu warra eessa ga'anii jiranii jedhan sanii fi deebii amma kennaa fi bakka ga'eegaa kun alhamdulillah tokko jala as ga'uunu waan tokko laa isa kanaaf. Kanaaf yeroo kana waan tokko jedhu dubartoonni baay'ina kana jedhu jarri ganamarraa fiiguu malee maali nuu jedhaa turan garuu kana deebi'ee duuba deebi'ee jara ilaalle jechuudha. Egaa silas kaayyoo fi qaafa qabatan yoo dubbeetti asii fachi millatan inni dubbeemaa maaltu jechuu jira kufama waan ta'eef an kaayyoon koo barachuudhaa baradhee booddee immoo gara hojiitti jijjiiruudha. Alhamdulillah amma tokko gaa kana caalaa bakka guddaa rabbi nagaan jedha amma tokko waan baradhe sanas gara hojiitti deebisera yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Yoo waan dandeenyu nyaan jedhu sana booddee dubbee deebi'ee ilaalle jechuudha. Daawwattoota keenya waan itti dhagahamaa jiru meebii hin beeku. Ani wanni sammuu kee yaadu jiru namni jechuun yeroo ammaa kanatti namni akkanaa hin jira. Dhuguma jechuun waan seenaa dhagahamaa ture. Akkuma jalqaba irratti kaasee abbaa fi ilmi waliin baratanii hanga yuunivarsiitiitti baratan jira. Ustaaz Ramadaan Kaamilii fi Ustaaz Kaamil. Seenaan akkasii sunniin dabree dhagahama. Amma ammoo maal yaadu jira? Nuti hin qoratin malee, nuti hin beekne malee, namatu wal quba hin qabne malee, manatu dhoyise malee hin jira haati akkanaa hin jirti. Abbaan akkasii illee hedduutu jira. Sammuun kiyya waan jedhu wahii sammuun kiyya na yaadu jira. Bakka hundaa jechuudha. Sirriidha. Seenaan akkanaa kunniin mana mararra gaafa deeman akkuma jette seenaa hedduu ba'antu jira. Mee gara kan kee deebi'aati. Gaafa barnootaaf yookaan immoo qaraatiidhaaf wal qabatanii yaatan
Mee steepidhaan wanti nu yaadachiistu jira laata? Yeroo akkaataa amma jeneraal goonee akkatti dubbataa jiru irratti umrii naannoo waggaa yoon tokko barbaade barnoota yeroo kutaa tokko galu jechuun naannoo waggaa 5 waggaa 6tti fakkaata. Achirraa jalqabe wanti martuu. Akkaataanis ijoollee keenya akkaataa barnoota akaadaamikii walii wal fakkaata. Gaafani kutaa tokko quraanaaf usuula. Gaafan kutaa lama barnoota kutaa lama gaafan ga'u buluugaa fi usuulaa fi quraana irra deebi'ama. Gaafan kutaa sadii akkas deemaa gaafan dhaqee kutaa 5 ga'u muktasaraa xumureerra. Haadhuma kee wajji. Ummaadhuma waliin gaafan kutaa 5 ga'u muktasaraa xumureerra yeroo an sila akaadaamii deemutti isii yeroo sana hojii mana keessaa jira faazarii gargaaruun jira wantoonni garaagaraa jira jechuudha mana keessatti yeroo hanga umrii kutaa 5tti haala kana ture ergii asrii booda Sheek Nadiif Muusaa jennaan jiru Sheeka maashaallah rabbii olmaa guddaa nurraa qabu isaan illee ilmi halkaa irratti siiraadhaa fi wantoota aqiidaadhaan wal qabatu asrii booda isaantu nu barsiisa. Yeroo sanatti an bakka mun barbaade ta'a yoo barbaade gara girdoo keessas yoo barbaade bakka jari shamarranii jedhu si barbaade bakka jari dhiiraa jedhanis firii deemanii fuudhi jechuudha yeroo sanatti akkas ture. Baraarii beektaa? Yeroo geemii kana taphatanii ijoollee xixiqqoo dur yeroo namoonni gurguddaan geemii taphatanii ijoollee xixiqqoo akkuma jarri mufanneef jedhanii baraarii seensisu. Garuma fedhe taphata. Yoo fedhe goree kanas seenee taphata yoo fedhe goolii kanatti seensisu. Akkas ta'u malee yeroo sanatti bakka barbaadame taa'amaa jechuudha. Haqiqatti qaraatii barachuu qara'uu galleen qo'anna waan ta'eef qaraatii irratti akkuma bareedaadhaa deemsi jiru. Garuu taa'icha irratti kan hunda wanti na danquun turre yeroo sana ammani barnoota kutaa yeroo amma kana qaraanee jennu ofiidhuma siitiif namoota silaa jiran waliin mammareetanii darasummaa deemuu qabda jechuudha hin deemee ammana. Yeroo sanatti silaa immoo sarara manatti qaraanee irraa kana biraanis immoo madrasaanis immoo jira. Madrasaan jechuudha keetu sochii madrasaa keessatti fa'i mudannoon garaagaraan jiraata. Madrasaan sa'aatii eeggata. Ummiin yeroo tokko tokko sa'aatiin gaha jechuun jira. Kanaaf Ustaz Haidar Kadiri ni beektu pirezidaantii kaawunsilii dargaggoota musliima Itoophiyaa jechuudha. Innis nama oolmaa guddaa dhuunfaa irraa qabudha. Abbaan isaas akkuma kana oolmaa guddaa nurraa qabu. Abbayyiin Ustaz Haidar Sheekh Khalil jennaan nama beekamaadha. Nu biratti jechuudha hoogganaa madrasaa keenyaa turanii. Isaan biratti namni kamuu wal qixa. Anis wal qixa ummiinis wal qixa. Adab biratti akkasuma jechuudha. Namni yoo sa'aatiin itti darbee shantu rukutamaa harka keessa yookaan jilbeenfatee ol gala. Ulaarraa ka'e jechuudha. Yeroo sanatti egaa ani yeroo hunda kan hin filadhu jilbeenfadhee ol galuun filadha. Ummaan harka keessa shantumamuu filattee jechuudha. Haalli bakka ture shakatiriin baay'ee jaalladha baay'ee kabajna. Maashaallah. Kanaaf isteeppiin qaraatii haala kana fakkaata. Amman arsii deemitti illee yeroo arsii deemu waliin naannoo ammallee ramadaana guutuu arsiitan deemee soomiyaan. Gaafan arsii deemu muktasar islaasima jimmatti qaraameedha. Ilmi nama nahwii siiraawwan tokko tokkoo fi sila leenjiin daawaasi mana hanga tokko eegalleerra sanuma gaggabbifachuudha irra guddaa darsummaanii jechuudha. Amma sanatti immoo maal akka godhaa turan isaanii immoo jiru jechuudha. Gaafan dhufu darasoota ijoollee shamarranii yoo xiqqaate nama 200 qabdi nama teessee qaraasiftee jechuudha. Gaafa qaraatee deebitu. Amma qaraatee dhaqetti maal akka turani kunas hin jiru jechuudha. Tarbiidhaan taranii. Mee isa isin gaafanna qa'ummaa. Bakka sani waggaa meeqa gidduun sun? Naannoo waggaa 3 natti fakkaata. Waggaa 3. Waggaa 3 keessatti yeroo ati qaraa turte ummaan kee immoo ustaaza ta'anii si eegan. Oomisha biraarra jiran. Qaraatii sin dhaabne qaraatii ka dhuunfaadhaan qaraatu amma waggaa 13ffaa moo 14ffaa argannu bare ammallee ka qaraa jirtu qabdi. Torbanitti guyyaa 2 waggaa 14ffaa natti fakkaata. Asirratti daawwattoonni kiyya yeroo baay'ee yeroo waa maxxansu naannoo Jimmaatti isa kan jedhamu yeroo baay'ee dhiiraan jedhama. Dubartiin nama guddaadhaan ishee jedhaman biratti. Amma fakkeenyaaf arsiitti isaan jedhama dubartuma. Kuni loqola naannooti. Kama jedhamuudhaaf akkan ta'e naaf beeknu barbaadeeti. Yeroo tokko tokko nama mul'ata. Isa kanaaf isaanis yeroo sanatti amma qaraa waan jedhanuuf qaraatii hin dhaabne garuu barsiisuu eegalanii jiran yeroo sanatti jechuudha. Qaraa isuu eegalanii turan. Mee bakka san egaa isaantu nu hima. Yeroo dhugaadha akkuma inni jedhu kana umurii dhuma amma dubbatuu fi yeroo dhuma kana keessa naannoo dhuma waggaa 3 wayii kana keessa inni deemeera. Ijoolleen jiru ijoollee durbaa immoo kan akkuma kana fixanii kitaabolee garaagaraa illee qaraa jiran jiru jechuudha. Gwaddanyootu jalaa walitti qabadheetanii
manuma kokootti utuuni jalqabsiisee qaraa isaa jiru ijoolleen gaafa dhageesse bakkeetti walawwatti wal waamti waan akkana qaraamanaa yoo waan tokko tokko gizee afaan jaraatti dhagaanu ani haala jarri waa gizee waa barsiisu haala shiida jara itti walwayitiin barsiisaa deema ijoollee kana isin nama akkanaati jedhaatan honnee illee tura kan mollaas walitti qabadde jechuudha gaafa kana booddee ijoolleen gaafa jeelamaa walgee hoo gadi lakkisee bareechee guutee ragaa ijoolleen maashaallah abbaan jaalaallee nama gaariidha golgee gadi nu dhiisanii ofii galgalam amma ta'e suuqii tura golgee gadi nu dhiisanii akka gaariitti sa'aatii tokkoof lama gidduu qiraattii manumatti jalqabse yeroo jalqabaatiif otuman jedhu immoo egaa kana gidduuttis mudannoo garaagaraas jira kanarra immoo akkan illee masgidatti sagantaan naa kennamu sheekonni garaagaraa na gargaaruudhaan ijoolleen kun waan akkanaatu jirti dhee wayittimaa wayiin dhaga'u maatiinis ijoollee irraa galgalan dhaga'a. Waan kanaaf akkan gara sanatti deemee gara markazaa fudhadhee qaraasisuu fi sheekoliin tokko tokko na jajjabeessanii booddee kana qoree masgidaattis na dhiyaadhan bu'ama walii wajjin jirru. Qoree masgidaan gaafadhee markaza duwwaa wayinaa kennanii naannoo ijoollee 200 ta'an ijoolleen kun jechuudha. Ijoolleen kun 200 gaafa ga'anu egaa dubartoonnis otoo kanaa jiru naannoo wajjin baratan jiru. Jarreen kunis dubaroota akka jarri barsiisanuuf namoonni fakkeenyaaf masgidinuu jalqabaaf haala tooyidatti barachuu jalqabne masgidan nur jedhama jechuudha. Amma jamaa guddaadha jamaa nasihaa jedhama. Masgida sana keessatti kan naannoo dubartoonni ulfaa kan ijoollee kan baatan achi dhaquu waan hin dandeenye jina dubartoota wayi masgida Bilaal kan jedhamu kanatti gurmeessina kan jedhu dubartootuma koree keenya wajjin teenyee dubbannee annee yema gaafannee saallee jarri nuu kennanii utumatti qaraasifnu mana sanatti jechuudha adda gaafa gootiin jarri dubartoota achitti barsiisan immoo ijoollee nama 200 ol wayii kan ta'an utuman barsiisu yeroo sun yeroo gannaa wayiiti ijoolleen baay'inaan jiru narra dabarsanii nama biraa caalchisa barbaachisan biratti na bukkeetti jechuudha jarri dubartoota gara gadii kootti barsiisan illee ijoollee tun asitti barsiisuu tuma jejjennu manni barumsaa ga'ee yeroo gabaabaadhaaf haaluma du'aayii ga'ee ijoollee sana geggeesseen dubartoonni kun afanii waa barachuudhuma qabna jedhanii gaama. Wama barachuu qabna qophaadhumatti nu barachuu qabna gama dhaquu hin dandeenyu isinumti ammi barattan kuni nu barsiisuu qabdu jedhanii koree keenya kanaan dubartoota kanaan jechuudha. Otuma jennu ani gaa ijoollee sana barsiisuu hin dhiibne maaliif ijoolleetu yeroo waa barsiisanu nama gammachiisti mooraalii namatti horti daftee waan nama harkaa qabdi akka jettetti fudhatti ijoolleen nama gammachiisa jechuudha yeroo kana waan qabanu kenniif nama jechiisa jechuudha. Kanaaf amma leedhiin gallee dhiisne ga'an sagantaa baafadheen yeroo boqonnaa kootii barnoonni jira guyyaadhaaf ganamaa yeroo sanatti sagantaa naa mijaa'u keessaa ilaaladheen mijeeffadheen kutaa tokko mana koo keessaa fudhadhee achitti qaqqaraasisa jechuudha. Dubartoota kanaaf immoo sheekuma wayii sheeka bareedaa shee Ismaa'eel Habiib jennaan jiru isaantu dubartoota kana qabanii qaqqaraasaa turan gama masgidumatti amma achirraa booddee utuma jedhu sheekni kun ijoollee sagantaa wayii qabu kan barsiisan dubartoonni keenyas jiru haalli mijaa'uu fi haala dhabu garuma akkan dubartoota kana qaraasisuuf natti fidan jechuudha itti na waamanii yeroo isaan deeman anatu bakka bu'ee qaraasisa yeroo ijoollee kan koo sana gad lakkiseen sa'aatii 2 silaa qabu sa'aatii tokko ijoollee qaraasee gad lakkiseen dubartoota sanaaf masgidatti mannaqu booddee bakka dubartoota kana akkanattuu bakka lama barsiistan jechuudha. Bakka lama barsiisan. Ijoollee jara mana jiran sana mana jiru miti desila jara qaraasee sa'aatii 2 qaba 8 hanga 10ti kan ganama baratanii dhufan barnoonni jara ganama miti 8 dhufanii galu 8 hamma 10ti jechuudha. Amma saa 9 jara barsiiseen dubartoota kana bira sheeka kana biratu mandaqu sana booddee gaa dubartoonni keenya yeroo sanaaf naannoo 30 waan naannoo 40 wayii ta'u. Bakka amma haalli jiru gaa isaaniifis mijaa'uu dhabuudhaan isaan gara magaalaa Jimmaa kanatti galanii dubartoota kan akkam goonu gaa. Sheekota keenya ishee rabbiin umurii isaanii nuuf dheeressu imaamni masgidaallee jarra akka obbo Rashoo kunillee dubartoota kana amma nu gaafa sheeka finnee wanti barnoonni sirka jiru hundumuutti dubartoota kana barsiisuu qabda jedhani. Yeroo sanaaf dubartoonni keenya nama 40 utuma barsiisuu utuma jedhanuu utuma hawwatanuu naannoo yeroo ammaa kana 400 ol dubartoonni barsiisaa jiru sun jechuudha. Ammumayyuu jechuudha. Bara arfaffaa waan akkanaa eebbisiiseera. Haaluma gaarii wayirra jiru gaalaa dubartoonni sun jechuudha. Sadarkaa eebbisiisuu bira iyyuu geettanii. Alhamdulillah kanatti eebbisiiseera. Abbaa fi ilmi
yeroo waliin baratan seenaan dura dhageenye kan Ustaaz Ramadaan fa'aa keessatti wal morkuu takka jira ture. Yeroo abbaanii yeroo wajjin baratan sanii ilmaan ka'ii rafi jedhee ni galgala ofii taa'ee qo'ata. Ilmi isaan gabbaan rafu eegee ka'ee dhannaa ture. Wal dorgoman ilmaa wanni akkasii sun isin jidduutti tarii argamee jira ta'a. Wal dorgomuun suni. Wal dorgomuun gara inni jiru waan inni irraa fanni keessaa akka inni jedhu ustaaza keenya bareechinee jiru jaallannuuf deeggarsa guddaa illee ijoollee kootii anaallee kan godhaa turan Shee Naziif Muusaa. Kitaabatu jira warri kitaaba wayii hafazanii hadiisa 40 irra naannoo hadiisa 40 wayinatti fakkaata hadiisni sun. Kan abbaan hafazee qabaa kitaaba 8 wayitu jira. Kitaaba kana nu shallamuuf jedhanii mana erganii isumatu dhalee dhaqee fidee dhaqaa manaa fidanii carraan egaa jara dhiiraatiifis dubartootaafis akkanatti kennan ijoolleen durbaas jiru gaa. Ijoollee durbaati iyyuu malee yeroo kana jara sana keessa jechuudha. Dubartiin ilma qofeetu jara wajjin jira. Jara dhiiraatiifis carraa kennanii kitaabni nu baay'eedha. Kitaabni immoo 8 bichaadha. Carraadhaan ana kennamuuf jedhanii akka carraa shamaraaf jechuudha. Gara kanaan gizee haydarachi fudhatu ayam maalifan dhabinatti dhaga'ameera jechuudha. Gadi waamanii ati kan kitaaba tokko taafee jedhan. Kitaaba kana gaabbaaf ture abbaa beekan dubartootaati gaa carraan ilaa. Haydarilee tokko fudhateera ati akkam gaati moosuma kana wajjin qaraata moorinaan jedhan. Ani sutuun kophaatti fudhadhee nan jaalladha kitaaba kana. Yaa akkaman taatu man jedhu akka carraa kitaabni sun kan koota jechuudha dubarra. Anumatu fudhate kitaaba sana jechuudha. Alhamdulillah lacheen fudhannee gallee wal birallee qabnee natti tola bareechee jechuudha. Wanta inni daganni keessaa kitaaba sana yeroo isa tokkotti wajjin fudhachuuf bareecheetti gammadee akka seenaatti illee natti tole kitaabni sun jechuudha. Naafi as keessatti seenaa tokko akka kaa'amu barbaade. Gaafa isaanii fi ilmi isaanii mana bahaniitiin barbaacha barumsaatiif mana ala oolan yookaan immoo dirree barumsitti argamu oolanii abbaan isaanii as keessatti gahee maal qaba? Maaliif yeroo haatii fi ilmi baatee iddoo biraa barnootaaf ooltu keessattuu immoo sanirra darbee immoo gaafa ilmi isaanii barumsaaf yookaan darsummaa deemee iddoo biraa jirutti haati isaa immoo iddoo inni jirutti yookaan immoo iddoo ilmi isii barumsaaf bakka biraa jirutti mana madrasaa gootee jechuudha. Kanaaf mee gaheen abbaa kan keetii as keessatti maal fakkaata? Himanii isaanuu kaasanii turanii hanga mana gadhiisuu fi mana san keessatti mana jireenyaa keessatti barumsa kana irratti deeggaruun akka deeggarsaa ta'ee fudhadha. Gaheen abbaa sun maali isaanirraa dhagahuu barbaada? Sana osoo tokko isaanii deebisnu otoo waa dubbadhe yoo dhiimaa nama deemu. Ni hayyamta. Jalqaba abbaan kiyya gahee inni guddaa qabu haadha kiyya fuuchuudha. Gahee inni guddaa qabu. Salafoonni gaaf tokko ilmaaf abbaatu waliin dubbata. Abbaan maal jedha ilma isaatiin yaa ilma kiyyaa bar otoon sin argatinis tola sitti oolaan ture ergan si argadhee boodas tola gurguddaan sitti oolaa ture jedhe abbaan ilmaanii waliin haasaa walitti dhaadhatu. Kana booda ilmi isaa kun xiinxalee yaa abbaa kiyyaa ergiin dhaladheellee dhugaadha tola natti oolte na guddifte na barsiifte otoo hin dhalatin dura wakkamii jedheen maal jedhe jechuudha faqadii ikhtartu ummak haadha kan keessa filadhee jedheniin jedhan. Kanaaf achirratti kunummaanuu gahee guddaadha jechuun barbaada jalqaba irratti. Itti aansuudhaan immoo tarii abbaan kee uumamaanii nama hedduu azaan dandeenyedha. Nama akkuma kanaan diinii jaallatu, diinii kabaju, diinii gargaaru. Ammas immoo maaliif ijoolleen dhufanii manatti baay'atan nama hin jennedha. Akkuma kanaan xabi'aadhuma isaatiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaanii saalonii muluu ijoolleen guutan saalonii gallakkisanii ofii yeroo sila hojiirra oolan naggaadha. Yeroo hojiirra oolan hojii dhiisanii yeroo boqotanitti dhufanii ijoollee jubbisanii nama ol darbu isaan gara golliin jijjiraata jechuudha. Ijoolleen qaraan saalonii keessatti. Yeroo ijoolleen saalonii keessatti qaraan obsa kana hunda qabaachuun isaa waan guddaadha. Addattis immoo yeroo ammaan akkas barnootaaf asiif achi dedeemnu kanumaayyuu waan jaallatuuf, waan kabajuuf, waan barachuu dandeessu, qara'uu dandeessu hin jedhuuf waan egaa ummaan itti hafaman. Akkuma inni jedhu gaa guutummaa guutuutti
haala gammachuutiin haala kabajaatiin akkam barsiisu deeggarsa guddaa naa godha jechuudha. Akkam barsiisu kanarratti takkaa wanni dubbetti deebisee hin jiru. Mana miti mana kireeffamu kiraayin keessaa bahamee naa kennamee jennaan achi keessatti barsiisa jechuudha. Deeggarsa guddaa nuu taasisu. Kanuma darbee egaa yeroo tokko wayini maaliif deemtaa namni jajjadu jiraachuun isaa mala jechuudha. Kanuma jajjabeessuu malee akkan ijoollee kootiif haamilee ta'uu kan baradhee haadha gaarii jaraa ta'uuf jajjabeessan immoo waan ta'eef galata guddaa nu biraallee rabbiraallee qaba nan abdadha. Yeroo tokko waan jira haala naannootis naannoo waan garaagaraa dubbata gaa jechuudha. Yoomii dubartiin silaa gatteessu dubartiin akka wallaalumarraan ka'uutiin meeshuma kushiinaatiif mana keessaa dubeetti beeka garii namaa ilaalchin gadaantummaa wayitu dubartummaa keessatti jira. Yeroo dhagaa baanes dubartii mana keessa jedha. Mana keessa jedha lanam danuun. Isin kun dubartii akka keenyaati miti jechuudha. Dubartoota warra caalimoota warri mana keessa jedhameef malee nuti gadi baanee waa barachuu barbaanna, waa hubachuu dandeenya, shirxii salaataatu jira, waan garaagaraatu jira jechuudha. Kun mana keetti deemee namaan dhufu, ilmi manatti namaan dhufu, ilmitti deemee qaba waan ta'eef dubartoota wallaalaadha miti kan mana taa'ii jedhamu sun jechuudha. Kanarraan ka'uudhaan egaa dubartoota keenyallee gadi baasnee wantootumti jarri akka jarri waa baratu, akka jarri diinii ofii kabaju, akka jarri jaallatu, akka ofii jaallatan ilmaallee jaallachiisan gochuun keenya amma kana bu'aa tokko karaa kanaanis argannee irra jirra alhamdulillah rabbis nu gargaaru. Egaa abbaan jaraa kun galata guddaa nu biraa qabu waan hunda keessatti nu gargaaru. Haamileellee nutti turu yeroo baratanu yeroo barsiisan kana keessatti waan nama mudata. Ati gaafa barnootaaf ol kaatee hawaasa ilaalchi jiru namni jechuudha. Namni naannoo sanaa danuu waan hin baranne jennaan yeroo tokko gara fira dubbisuu jira akka taaziyaallee haadana kanallee jira naannoo keenya jechuudha. Waan kanatti nama dhiisee deema. Gaafa kana egaa jajjabaadhaa jedhu. Isin tamaariidha isin barataadha waan taataniif jaratti illee ilaayinaa jedhu. Jajjabaadhaa isin barnoota keessa erga qabdanii waan qabdanii deemaa jedhu. Ati gaafa waan tokko ol kaatee hawaasni illee danuun ilaalcha amma booddee kan eegameeffate erga barateellee nu eeguus jammare bakka innitti. Bootaas nu kennu jammaran malee yeroo duraanii jarri akka kana jarri dhiisanii jarri deemaniiru nu jedhaman jarri gara barumsaa jaraa deemaniiru nu jedhamala. Kun garuu hamma immoo egaa hawaasatti akkaataa itti barannee barsiifnu kana hubachiifnu jaallatanii mi'eeffatanii kaayyoo jaraa qabatanii danuura waan gaggaa'eera jiru jechuudha. Mashaallah. Abbaanis tapha gahee guddaa wayii akka taphatu beekamaadha. Qaamaan hin agarree as hin dhufne asumaan immoo sagantaa kana yoo kan daawwatan taate mee hin daawwatanii nuti galatooma ulfaadha jechuun ni barbaanna jechuudha. Itti aansee ammoo namoonni hawaasa keessa jiran ustaazota irraa qabee akkuma jettan iddoo masjiidaa isinii kennuu qabee korii masjiidaa ta'ee hawaasa keessatti gariini iddoon isaa waan san aadaa keessa baratamaan ta'anii fi maybe isin irraa qeebaluu dhabuu danda'a isin deeggaruu dhabuu danda'a hamilee keessan tuquu danda'a. Kan akkasuma immoo hamilee isin godhe ammoo hin jiraatedha yaada. Hamilee isin godhe ustaazota irraa kan isin deeggare namoonni akkasii yoo jiraatan. Maashaallah ani akka gara kiyyatti tarii bakkeen itti dhaladhe naannoodhuma ganda Wanjaayyeen baay'adhamti bakka itti baradhe amma tokko sila qaree otoo darasumaan bayin immoo magaalaadhuma Sigimooti. Uummata aanaa Sigimoo naman kaasee naman dhiisu hin beeku. Dubartoonni jaraa gwaaddanyaa maazariiti waan ta'eef warra addatti nawaamee waciinaa kennuudha yeroon ijoollee daa'imummaa irra ture jechuudha. Umurii kiyya naannoo waggaa 9tti daawwaa jalqabuun kiyya madarakii irratti yeroo sana namoonni dhufanii na badhaasan na shallaman dubartoota koreewwan masjiida hundaa hatta hojjettoonni mootummaa nama tokko yoo maqaa dha'ee nama hedduutu harkatti afaan akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Kanaaf akka waan piroojeektii jara ta'etti yaadu muluun jiraayyuu yeroo sanatti jechuudha. Umurii kiyya naannoo waggaa 9 waggaa 10 kanatti yeroo nama sochii daawwaa jalqaba daawwaan manatti barreeffatamaa ummii irratti godhamaa ummiidhaaf ijoollee warra manaa ta'a. Akkaataan dhaabbii uummiin natti himaa, akkaataa sagalee uummiin natti himaa, akkaataa ittiin faasa, akkaataa maayikis itti qabadhu uummiitu manatti natti himti. Sana booda waan manatti piraaktis yeroo 4 yeroo 5 godhee deemanii uummata irratti gochuun laafaadha jechuudha. Achirratti immoo yeroo akkana piroogiraamiin garaagaraa jiru yeroo daawwaa sana godhu immoo uummanni yeroo sana nama badhaasu hamilee guddaa namaa ta'a. Amaana namarratti ta'a jechuudha. Barsiisonni, sheekoliin, koreewwan masjiidaa nama maqaalee naman dhiisuun qabu
walumaa galatti uummata magaalaa Sigmoo aanaa Sigmoo hundumaanuu galatooma ulfaadhaa amaanaan keessan lafatti hin badu imala eegalleerraa fuuldureen ifaadhaa jechuun maan barbaada. Ekkuma manni egaa inni nuyyuu gaan anumarraan kaayeeti mitiire kan kootu caala kan kootu caala malee fi gwaaddanyoota kootuyyuu ijoollee ilmoo siitiidha ilmoon gwaaddanyaa fi ilmoo ofiiti ilmoon biyya ofiis ilmuma ofiiti. Karaa ka'uudhaan akkuma egaa koree masgida keenya sheekoliin keenya akkanuma dubartootni keenya ollaan keenya illee jechuudha. Galata guddaa nuuf qabu jechuudha. Maaliif nuti jajjabeessuudhaan ijoollee kan yeroo nan dhiisee deemu jaroo biratti dhiifadhee deema. Isiin sa'aatii kana mana jirtu quraana jirti jechuudhaan deeggarsa godhuu fi ilaalcha bareedaa godhuu fi na gargaaru kunuunsa tokko jechuudha. Jarattumatti hamanadhee ijoollee akkoo kana dhiisee deemuun kuniyyuu isa tokko jechuudha. Ijoollee akkasiin hin miidhaminan beekaa. Kanaaf ollaa koollee jaalallee koollee gwaaddanyoota koo taazota koo hunduma jaraatiinuu guddaa naaf galatoomanuu takkaa ilaalcha addaatiin hin qabnu jechuudha. Gara sheekotaatis gara biyyaatiin gara ijoolleewwan warra wajjiniin koreewwan masgida keenyaa dubartoota irraas jiru jechuudha. Jarreen kun hunduu deeggarsa garaagaraa deeggarsa babbareedaa ashaaraa gaarii jechuudha. Waan ashaaraa gaarii nu ta'u egaa wantumti immoo hanni irraanfannee sheekotii keenya keessaa yeroo jalqabaatiif suuta ta'anii akka nu deemne nu deemuudhaan Sheekh Ahmaduu kan amma biyya halaa jiran sana. Wanti anallee ilmoo koollee ashaaraa gaariif nuuf ta'anii ilmaan keenyaaf bor waan gaariidha. Gaafa nu dhumnee deemne seeraan namaa hin du'u. Waan tokko islaamummaa kanaaf akka lafa buufadhee deemu kan naa godhanii jabaadhu naan jedhanii saatii galgalaa laallee akkam baradhu taasisanii yeroo ofii aarsaatti kaffalanii qophaatti illee saatii nuuf mijaa'u saatii nutti manne nu barsiisuudhaan bakka kanaan nu ga'anii yeroo sanaaf jechuudha. Guddisee Sheekh Ahmaduu sanaan galateeffadha gaasheekonni koo baay'eedha. Gara nama jaarraa qaraanii irraa hunduma jaraatu jazaan jannata hataatu galata guddaan jaraaf qaba jechuudha. Isinillee galatooma gaafii kenna xumura jirra garuu gaafiidhuma kan isinii kaafnu isin jalqaba qaraatiidhaan walitti dabalantanii haadhaaf abbaan kun haadhaa fi ilma kuma jirus ta'e jechuudha. Mee gara fuulduraa isin lamaan eessatti arguu dandeenya jijjiirama biyyaatti hawaasa ijaarus haa ta'u qaawwa hawaasni kun qabu cufuudhaanis haa ta'uti isin lamaan waliin taatanii waan kana hawaasaaf buusuudhaaf karoora qabna yookaan immoo waan akkana hawaasaaf buusnee jirra qaraatiidhaan dabalatti jechuudha wanti nu jettan jiraata. Asumarratti wanta si dabalu darisi amma nama sochii daawaa irratti sochii jabaa godhu jiru sooshaal miidiyaa irratti zamana sooshaal miidiyaati akkuma beekamu nama sochii jabaa godhu jiru kanaa olitti eessatti sinaa eenyudha. Maashaallah inshaallah jalqaba daktari waa aanaa irraa ka'a. Akka sadarkaa aanaatti amma magaalaa Sigmoo turrettis ummiin isii amma isiin akka carraa achuma jirti ammaaf yeroodhaaf inshaallah. Achii gara sanatti jamaa nasihaa jedhamu hundeeffatan jirri. Nuti akka shabaabaatti yeroo sanas dargaggoo hoogganaa kan aanaa kan majlisaa yeroo kaawunsiliin dhufne kan majlisaa ana ture aanaa irratti jechuudha. Waldaa barattoota musliimaa haayiskuulii irratti hundeessinee hojii gaarii sochii daawaa bareedaa godhaa turre. Ashaaraan isaa ammas kanuma jirudha. Ammas immoo dhaabbata chaariitii waliin jennee hundeessinee majlisa Oromiyaa irraa eeyyama fudhannee sochii babbareedaa kan godhaa ture. Ammas ashaaraan isaa yeroo aanaa irra turetti jira jechuudha. Godina irrattis sochii barattoota godinaatii fi keessattuu addatti immoo dargaggoota dhaabbatuma akka carraa ta'e dhaabbata NGO garaagaraa dargaggoota irratti hojjetan wajjin walitti dhufee hojjechuu carraa garaagaraa argadheen ture. Sanaaf godina Jimmaa irratti Youth Advisor Council President ta'ee waggaa lamaaf tajaajileera. Akka manaa baan hin geenye malee barataa manaajimentii ta'an amma yeroo kammaa kanatti jechuudha. As ergan shaggariin galee jedhee amaanaan dargaggoota musliimii Itoophiyaatiif ashaaraa guddaa kaa'u nurra jiraata. Biyyi keenya Itoophiyaan sochii dargaggoota musliimaa jajjaboo barbaaddi. Dargaggoo sochii biyyoomaa keessatti qooda fudhatu barbaaddi. Dargaggoo ilmiidhaan jabaatee cimee biyya kana ulamoota amma jiran irraa dhaalu barbaaddi. Dargaggoota ikoonoomii keessatti hirmaannaa guddaa godhanii jabaatan barbaaddi. Namni gaafa waan sadii dhiise lamuu du'eera. Waan sadii dhiise jechuun tokko namni bultuma guyyaa isaa keessatti ilmii dabalataa yoo hin deemne kufeera tokko. Ikoonomiidhaan waan haaraa tokko sumni yoo hin taane dabalataa yoo hin bulle kufeera lama. Sadaffaan alaalaaqa walitti dhufeenya nama wajjin qabu cinfataa yoo hin dhufne kufeera sadii. Namni kana sadaniin kufee jedhe maal ta'a akka muka jigeeti. Mukki jigee
mukii yeroo jige rirma nyaata miti. Rirmi nyaachuu eegaleennaan negatiivii jalqabeera. Maalitti deemuudhaaf deema? Dhumachuu jalqabe. Biyyoo ta'a jechuudha. Kanaaf bultuma keenya guyyaa guyyaatti oolmaa keenya guyyaa guyyaatti wantoonni sadan kun waayyuu nutti addan baanedha jechuudha. Ummiidhaa wajjin immoo biizinillaahi ta'aalaa fuuldureetti piroojeektii bareedaa shamarran heerumaaf qophaa'anii fi akkasumas immoo dargaggoota silaa reef ijoolleewwan lafaa kaaniif piroojeektii leenjii irratti leenjisuu qabannaa manaa irratti leenjisuu asooseeshinii bareedaa isaatiin gadi baana fuuldureetti. Egaa anis alhamdulillah amma tokko kaayyoon keenya bakka kaayyoo keenya sanallee utuu hin geenyellee kanumti kanaa gaditti hojjetaa jirru jamoowwan keenya kanarratti jamaa nasihaa magaalaa Sigimoo jedhanii beekamuudhaan jamaan keenya sun chaappaa mataasallee qaba deeggarsa garaa godha miskiinota yeroo tokko waggaarraa offisaa turre akka nyaata wayillee goggonaafee turre karaa darbee immoo yeroo ammaa kana kan inni irra jiru jamaan keenya sun baankii qura'aanaatii fi baankii kitaaba kophaadhumatti banannee jechuudha. Maaliif obbolaan keenya ilmoon keenya dubartoonni keenya silaa waa ta'uu kan hin beekne wama islaamummaadhuma maqaadhuma wajjin dhalatameef malee waa'ee islaamummaa kan hin beekne danuutu jiru jechuudha. Wama islaamummaatu gaafatan irra qullaadha jechuudha. Baay'een jara kun maaliif ammallee itti mi'eeffannee kana dhannee haala islaamummaa irra jiru haala silaa ga'een dubartiin baachuu qabdu ga'ee silaa maatii siitii fi ilmoo siitii madrasaa taatee ilmaan sii qortee qartee gadi baaftu hin beektu jechuudha. Deeniidhuma ilmaan guddisuu duwweetu kanuma jireenya se'u jechuudha. Ilmaan silaa biyya bulchitu ilmaan kun silaa kan dudduubbeedhaan nu qabdu kan waan gaarii tokko bu'aa buuftu kan biyya fayyaddu kan addunyaa fayyaddu kun silaa maaliif kun sababa maatiirraa dukkana keessaa baatee dukkanuma tafulmaan keenyaan barbaaddu kanaafii kunuunsa bareedaa wayii godhaa jirra kanarratti nama nuti hirmaatee illee deeggarsa kan nu godhuun barbaadna jechuudha yeroo ammaa kanatti. Haadholii mana keessa jiranii haadholii barachuudhaaf hamilee hin qabne jira barachuudhaaf hamilee dhabantu jira hawaasa keessatti hamilee hin qabne jira haadholii ilmaan isaanii akkanatti barsiisanii gadi kennuun kuni itti ulfaati jira. Haadholii kanniiniif dhaamsa gabaabsitanii isinitti dheeressanii natti fakkaata nuu dhaamtan. Egaa dubartoota keenyaan kan dhaamuu fi barbaadu hojiidhaan durallee maaliyyee barumsatti haajuma jechuudha. Akka jarri gara waa baratamuutti deemanii baratanii ilmaan ofii kana qabanii guddisan guddaan dhaamaa fi guddaan yaadaa ilmoo yoo baratti haati akka baadura kaaftaa turree Imaam Muhammadii yoo fudhanne Imaam Maalikii yoo fudhanne Imaam Shaafii yoo fudhanne dubartoonni baay'eentu dudubbeedha kaayyoo guddaa kan qabdutu ilmaanis bakka ga'e jechuudha. Bakka kanatti eenyuun gahee guddaa qabu dubartiidha jechuudha. Kanaaf dubartoonni mana keessaa cimuu qabna. Qoonni keenya nyaachifnee obaafnee garuma qaama si duwwee hawwisuu miti. Ilmiidha ilmoo keenya kunuunsuu qabna. Barnootatti bira dhaabbachuu qabna. Ofumarraa isaatee si deemi jennee dhiisuu hin qabnu. Bakka ijoolleen sun geesse karaa taftee dhattee bakka kana geessee qaraatee bakka kana geessee tamartee illee hubachuu qabna. Kun gahee dubartii keessaa isa tokko jechuudha. Gara mana keetti immoo yoo as deebinu dubartii ilmoon irraa haadhumatti dhiyaatti. Akhlaaqa gaggaarii barsiisuu. Hawaasaa wajjin akkasiin gadi baatee illee haala bareedaadhaan wajjin hawaasaa wajjin hin jiraattu. Ilmoo ollaadhumaaf jechuudha. Ollaadhuma haala ollaa wajjin hin jiraachuu keessatti, nageenya wajjin hin jiraachuu keessatti, amala gaariidhaa wajjin hin jiraachuu keessatti wantumti jalqabaa dubartiin madrasaadha jedhamte kana ga'ee keenya ba'achuu qabna kan jedhuni dubartoota keenyaadhaama. Hedduu galatoomaa. Dhaamsa bareedaadha kan nu dhaamani naafi turtii bareedaadha kan haadhaa fi ilma wajjin taasisne yeroo keessan nu kennitanii nu kabajjanii asitti dhuftanii sagantaa miidhagaa kan nu wajjin waan nu taasisaniif hedduu galatoomaa jenna. Yoo Rabbi jedhe immoo sagantaa biraatti bal'inaan walitti dachaanan abdii keenya inshaallah waan nu dhuftaniif hedduu galatoomaa. Shukran galatoomaa ulfaadhaa isinillee waan nu waamtaniif simboonii simboodhuma yoomuu ulfaadhaa. Inshaallah. Sagantaan simboo kenna sagantaan koomitiitti haadhaaf ilma waliin goone. Hedduu miidhagaa ture. Gaafiin gaafatamuu seenaan dhagahamu hedduudha. Sababa sa'aatiin nu daangeessifamu dirqama asitti dhaabbachuu waan qabneef dhaabbanne. Inshaallah fuulduratti piroojeektiiwwan gurguddaa qabatanii jiranii. Piroojeektiiwwan kanneen galmaan gahanii milkeessanii isteeppii itti aanutti illee taranii inshaallah kan walitti deebinu ta'a jennee yaadna.
Inshallah. Daawwattoota keenya sagantaa keenya kan keessummaadha torbee kana fakkaatu ture sagantaa keenya simboodha amma sitti fufaa hamma dhuma sagantaa keenyaatti turtii gaarii jenna nu wajjin tura.